Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media gabaasaalee har'a qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Gabaasaalee isinitti himuun kan isin wajjin turu Anna Rastam Mahmad. Biiroon Barnoota Oromiyaa barataa bara kana qabxii seensa yuunivarsiitii akka biyyaatti qabxii olaanaa 590 takka galmeessee tureef abbaa isaa obbo Bashiir yaalchisuuf sochii jalqabdeen abbaa barataa kanaa magaalaa Finfinnee hospitaala ammayyaawatti yaala jalqabsiisuu fi himte. Afgaafilee miidiyaa waliin taasise irratti gammachuun tiyya guutuu miti jechuun kan dubbate barataan Kaalet balaa konkolaataa ji'a tokko dura isa mudatee tureen abbaansaa obbo Bashiir gammachuu isaa waliin qooddachuu dhabutti gadduu hime. Kanarraa ka'uun biiroon barnoota Oromiyaa abbaa dargaggoo kanaa biyya keessaa eegaluun hanga biyya alaatti sababa yaala isaatiif baasii baafamtu kamuu baasee yaala jechuun waadaa seenuun yeroo ammaa obbo Bashiir Finfinneetti yaala jalqabsiisanii jiraachuu himan. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaa Jaappaan Tookiyootti gaggeeffamaa jiruun atileetiin Itoophiyaa Simboo Alamaayyoo fiigicha gufachiisaa meetira 3000 sadarkaa sadaffaan xumuruun madaaliyaa naasaa argatte. Dorgommii kana irratti atileetiin Keeniyaa riikardii fooyyeessuun tokkoffaadhaan yoo xumurtu atileetiin Bahariin ammoo lammaffaan xumurtee jirti. Muummeen ministeera Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmad Aliin ida'amuun dawaa cabinsa siyaasa Itoophiyaati jechuun dubbate. Sirna eebba kitaaba isaa irratti haasawa kan taasise muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiin dhimmi ijoon cabinsa siyaasaa biyyattii wal qoqqooduu tahuu ibse. Qoqqoodaminsa hambisuudhaaf ida'amuu qabna kan jedhu muummichi ministeeraa wal qoqqooduun yaada Itoophiyaanotaa osoo hin taane ajandaa diinota Itoophiyaa ta'uus hime. Diinonni keenya gosaan, amantaan, gandaa fi saalaan addan qooduuf kan jedhu Dr. Abiy Ahmad rakkoo kanaaf ammoo dawaan ida'amuu ta'uu akka ta'e ifoomse. Itti fufuunis Dr. Abiy nuti Itoophiyaanonni yoo ida'amne seenaa akka hojjennu durarraa eegallee waan beeknuuf waa'ee ida'amuu wayita yaadnu diinonni keenya ni rifatu jechuun dhaame. Kana malees Itoophiyaanonni cabinsa xiinsammuu nurra kaa'amerraa kan ka'e hin dandeenyu jennee waan fudhanneef wanta gaarii wayita arginu nuutu hojjete jennee fudhachuun nutti ulfaata jechuun ilaalchi akkasii akka dhaabbatu ergaa dabarse. Milkaa'inaan hidhamee xumuramuun hidha haaromsa Itoophiyaa walitti hidhaminsa naannawaa fi misooma biyyoota Naayiliif qooda olaanaa qaba jechuun hayyoonni Keeniyaa ragaa bahan. Yuunivarsiitii Ameerikaa Weebaritti hayyuu dinagdee kan ta'an Joon Mukuum Moobaakoon karaa toora televezyiinii KBC'tiin erga dabarseen hidhichi laga Naayiliif bishaan parsantii 86 kan gumaachitu Itoophiyaan rakkoo humna elektirikaa isii akka furtuu ni taasisa jechuun dubbate. Itti fufuunis hidha haaromsa Itoophiyaa fi biyyoota yaa'a laga Naayiliif piroojeektii jijjiiramaa ta'uu kan himu hayyichi kun walitti hidhaminsa naannawaa fi guddina waloof murteessaa ta'uus hime. Muummee ministeera Israa'el kan ta'e Beniyaamin Naataaniyaahuun haleellaan torban dabree Doohatti hooggantoota Haamaas irratti raawwatame sirriidha jechuudhaan moggatti Qatar Haamaas maallaqaan gargaartee jirti jechuun ministeerichi Qatar himate. Ibsa gaazexeessitootaaf kenneen Qatar Haamaas waliin hidhata waan qabduuf if keessa dhoositee maallaqaas kenniteef kan jedhu Naataaniyaahuun tarkaanfiin Qatar irratti fudhanne tarkaanfii sirriiti jechuunis ibsa gaazexeessitootaaf kenne kanarratti dhaadate. Haleellaan hooggantoota Haamaas irratti Doohatti raawwatame kan namoota 6 galaafate kun haleellaa Israa'el michuu Ameerikaa kan taate Qatar irratti raawwattee isa jalqabaa ta'uunis lafa kaayame. Qatar marii Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu fi namoota butaman gadhiisuuf Israa'elii fi Hamas jidduutti taasifamu gidduu seenuun gahee olaanaa qabdi. Gama biraatiin guyyaa kaleessaa irraa eegaluun haleellaan humnoota Israa'eliin Gaazaa irratti raawwatamaa jiru itti fuftee kan jirtu waggaa ta'u hanga ammaa haleellaa kanaan namoonni hedduun ajjeefamanii jiraachuun gabaafame. Haaluma kanaan waraanni Israa'el magaalaa Gaazaa keessaa hawaasni guutumaan guututti gad dhiisanii akka bahan taasisaa jira. Kanaan walqabatee dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dhaabbanni mirga daa'immaniif falmuu UNICEF jiraattonni Gaazaa akka nama ibidda keessa dhaabbachaa jiruuti jechuudhaan cinatti cunqursaa fi gadadoo hamtuu hawaasa Gaazaa irra jiru tana balaaleeffatee jira.